kabajamu nageenyi keenya kan kabajaa kan jaalala bakka jirtan sifraa dhaqabu sun jecha har'a artistii lamaan qabadhee isiniif yaadde okay ani artistii regate sadi qabadhee isiniif yaadde jiraati Ozaaliyaa tuburratti kan qabadhee isiniif affere dhufee jiru mee kun akkuma agartan kana abbaa shurubee fi haadha shurubee fi so kuush entertainment irratti hojii bobboonsaa hojii gaggaayii daddalaguudhaan beekamanii amma mee qajeeluma isaan wajjin kan gaafi deebii taasifnu taati isinis hanga dhuma qophicha keenya Ozaaliyaa tube subscribe like share gochuudhaan akka wajjin turtan gaanamaan isin affeera wallaalaan nutti kolfee beekan beekumsa nu furee so amma qajeeluma isaan wajjin gaafi deebii kan taasifnu taati akka aadaa Oromootitti dursa eebbaan eegaltii Oromoon yoo waan tokko eegaltu eebbaan eegaltii akka aadaa Oromootti jechuudha so amma qajeeluma abbaan shubee akka eebbaan nutas gama isaan isin dabarsanii eebbaan nu eegala isinummaa meetti fufaame isinummaatti jettanii waaqee aadaa kabee bokkoo jibba dogoo kagarbaanoo waaqee gojii gurraachaatii nu dhageetti nu awwaat koolii oliin nu hanqaat kadhala lamaanii achumaan nu hanqaat marii nagaa mariin nagaa jaarsi nagaa jaartiin nagaa ilmi nagaa dalti nagaa kafuudhu nagaa kaheerumtu nagaa waadha rogeesse silmaan teenya aadaa teessan mul'ina jettanii isinillee mul'adha guguddadha ijaa gurraa isinii banee banadha subscribe nu gootanii guguddadha like share nu gootanii bombadha guguddadha allata yee ilmaan Oromoo yaa qilleensilee hedduu jira amma yookiin qilleensaati amma qajeeluma gara gaafa deebitti kan deemnu taati dursa addee Fatiyaa yookiin haadha shumbeerraan kan eegalu taati mee addee Fatiyaa mee Facebook keessa kana jechuun like kan beekutti page keessan hedduu tokko guddaadha namoota hordoftoota guddaa qaba mee viidiyoo waraabuudhaaf yeroo jalqabaa maaltu sin kakaase akkamitti eegaluu dandeette jechuun like jiraame bakka viidiyoo hedduudha kan dalagdanii jirtaniin Facebook kanarratti beekamtii guddaa argattanii jirtanii namoota hedduu biyyoota garaagaraa kan isin beeknu jiru maaltu sin kakaase jalqaba viidiyoo kam dalagdaniiti garanatti akka beekamtii kana dhufuu dandeettan mee maaltu sin kakaase hordoftoota keenya jalqaba viidiyoo kuweetitti hojjedhe jalqaba waa'ee maqabsoo kanarraa hojjechuu jalqabee gizee san baay'ee amaarri kunniin nafxanyaan kunniin jechuudha baay'ee uummata Oromoo irra dultii namni Oromoo dubbatu gizee aan viidiyoo hojjedhu sanitti iddoo dhiira keessaa nama lama qofatu ture maqaa isaanii dha'e Naazir haadha Nuuraa Naazir Nuuraa Naazir Ahmad Obbo Bosona Baalee okay mucaa Saudi Arabiyaa jaaruma qofatu ture dhiira keessaa nama okay video kana baanii asaasaanii warro lama kunniin achi as kadu hundu isaanii warroon achi as kadu kan jechuudha kamma achi as intala keessaa maqixa kiyya kan naan qixa hojjettee jirti jedhee yaadu okay jalqaba dursa Oromootti akka Oromootitti viidiyoo Facebook irra baasee dubartii tuuwwan hamilee cabsanii arrabsanii waa baay'ee godhanii achiin abdii kutatanii achiin badan ati qabsoo kan eegalmaan ga'u jecha harka osoo kennati biifatin arrabsoos danda'atiin waa hunda dandeetteetiin haga raageettee jirta kun har'as ittuma jirta waan Oromoo irratti waan tuqama Oromoo irratti waan Oromoo waan gaarii irratti baatee dubbataa jirta baay'ee dubbataara yaa namni na dura jiru amma dhiiruma keessaallee Naazir dhufan jira achiin ala martuu naas dhufanillee arrabnillee nan deebisnee jibbaallee jaalallee hedduu jira siigalee namni dubbatu kasi jibbu jira kasi jaalatu jira kawaa baay'ee maqaatiin qabne faasiiteen waan ani beekneef faadha waan jira waan ani ofirraa wannaan hedduun tokko namatti tola konfidensiin ati gama baatee mul'achuu kanarratti arrabsoo dandeettee amma namoonni keenya namoonni jira namoonni tokko yoo dubartii shamarree tokko live irra baatee yookiin waa wayoo mataa qullaas ta'e wantoota garaagaraa baanii yoo dubbatan namoonni keenya safuu maama jedhanii sun gaarii aktilee akkuma jirutti garuu namni ka yaadadhu mucatti cimtuudha qananiitu jedhanii gizee san nama waliin qabsaa ture keessaa amma baddee jirti already arrabuma namaa kanaafi hamilee dhaba gara biraa lufteerti yaa ammaaf bakka san hin jirtu mucatti cimtuu shamarran cicimtuu sii galee arrabaan jechoota hin taaneen hamilee jaraa caccabsa shamarran baay'ee waan si dhibu keessa maal seetaa mucatti baay'ee jaaladhuu fi dinqisiifadhu takka jirti yaa gizee san isiin illee nama waliin qixa dhufee qabsaa ture isiin Dubaay irraa turte qananiitu jedhama amma jirti
injirtikin hamilee dhabsiisanii badde siigalee nama waa baay'ee haasaa dandeetti. Sila Oromoon waan hedduu irraa barachuu danda'a jechuudha. Shamarran keenya hamilee isaanii waan cabsanii malee shamarra as bahuu danda'a siigalee waan nu arrabsaniif waan nu cunqursaniif sababa kana dammoo shamarran beekumsa qabdu ka baratteellee barumsaanillee kan nu caccaaltu ka bakkee gugurdaa jirtu yoo ka lafaa ol dhufuun guddisnee kun dammoo as bahuun sodaata siigalaarame kanaaf arrabaan balleessa micatti sanfa'a jirti ijoolleen biraallee tagisee sanna olii hojjetaa turte ana qofa suuteetta na durallee namni muraasa yaa bringeetii yaada da'anii biyya tureetii wayita isin kureet jirtanii viidiyoota garaagaraa waan Oromoo irratti haasoftan yaada biyya ture yoosii connection illee baay'ee argachuu irratti ulfaata mana waa'ee faadhannee yoo ilaallu bakka akkaataan isinirraa haasoftan taargeet gootanii wanti isinirraa haasoftan waan hedduu tokko nama boonsaati jechuudha waqtii sanii yeroo Oromoon waan ofii jechuun injiraan yeroo Oromoon online irra kanarra ba'ee waa Oromummaa dubbatu yeroo nama dhibu keessatti yeroo sanii gabbaatanii baay'ee dubbatu nama ajjeesa imbaasiin kuweetii jechuudha imbaasiin kuweetii miidhaa guddaan irraan ga'eera na haga kafiila kiyyaa dirasii dhaqanii na kassasanii namichaan bira jiru sababa isaanii rakkina guddaa keessa seenee ture garuu gabbayee himachuu dhabe malee sababa isaanii waa baay'ee na gochaa tura ana garuu biyya sanitti rabbi jazaa isaanii haa kaffalu kana olomaa dubbachuu hin danda'u sababa isaanii mana kafiilaatiin ba'eefa akka badu ta'eera siigalee waraqaanatti baasanii waa baay'ee keessa darbine yoo amma dammoo qabsoon bilisiginnaan fiddeeta amma tanu bilisummaatti arganne isa akka haarawaatti nu durii lafaa kaanu waggaa meeqa dur qabsoo akkasii gochuu jiran isaa dubbachuudhaaf Oromoon Abiyyi Doktor Abiyyiin caala Fatihaa irra beeka jedhee yaadaan waqtii sadii ta'uu fakkeenyaaf waggaa sadii dura Oromoon Abiyyiin hin beeku Fatihaa tanarra beeka jedhee yaada akka yaada namni hundinuu kanatti waggaa sadii dura mi'a tinki sunu yaada isaati waggaa sadii dura waggaa 7 urgaa online irra baatee waa'ee Oromummaa namni tokko afaan ofiitiin miidiyaa irra ba'ee afaan ofiitiin dubbachuun sabboonummaa tokko qabsoo tokko beektaa waqtii sanii afaan keetiin miidiyaa irra gabbaateetiin online kanarratti afaan kan keetiin baasee dubbachuun sabboonummaa qabsoo namichi mamma jiru kanarraa biyyumarrayyuu gahee guddaa hojjetteetti fecha akkam haasaa Oromoo Abiyyichu mamma jedhan kanarra Fatihaa Oromoo baay'ee miidhamte kun immoo waa'ee fagalaata atiyyuu waan guddaa hojjetteerta isarraa kun waan shakkii qabneeti kanuma isin jecha ammas qophiin keenya wal duraa duban kan itti fufu taati ammas nu duraa kaaboo jechuun afirra keenya wallaalaan nutti kolfee beekan beekumsa nu furee. Okay, akka nu duukaa bu'aa jirtan abdii isinirraa qabnaatiin mee amma gara obbo Abbaa Shurubbee yookiin mee maqaa keessan hordoftootaaf uumame maqaa oriijinaalii keessan mee hordoftootaaf namoonni gariin Jeffrey Abbaa Shurubbee akkanaatiin isin beekanii soo mee maqaa keessan mee hordoftootaaf nu hima. Maqaan koo Jeffrey Jaalalleedha kan miidiyaalitiin beekamu afaanillee qonnaa Okay, mee amma Jeffrey isin miidiyaa hedduu diraama hedduu dalagnanii jirtanii kuush entertainment irratti namoonni hedduun isin dinqisiifatantu jira. Bakka haasofni isin achirratti gootan aktiin isin achirratti agarsiistan waan hedduu guddaadha beektanii namoota hin jiran waa waqtii yeroo ammaatiin diraama ajandaa yeroo ammaatiin wal qabatu irratti kan hojjechaa jirtan osoo sanitti seniin dura gara kuush entertainmentitti osoo hin dhufin dura miidiyaa kana diraamaa kana aartii Oromoo kana guddisuudhaaf wanti garan isin fide mee maal akkamitti dandeettii akkamitti argattanitti wanti garan isin kakaase dandeettii yookiin ogummaa kana maa kennu rabbuma an xiqqeen kiyyarraa yaadadha mucaa barataa kutaa 3 akkas ta'a mana barumsaatitti yeroo manni barumsaa cufamu ayyaana garagaraatitu jira waa akkana irratti diraamaa hojjetaa ture mee aniin kuni fedhii kanaa kenni rabbuma fedhii kee kanatti osoo fayyadamee yoo kan jedhu waan jedhu bakka tokko hin gaaka jedhu okay obbo Jeffrey galatooma isin jecha mee adeematiyaa Jeffrey wajjin diraamaa daldalaa jirtanii kuush entertainment irratti jechuudha mee walitti dhufeenyi keessan akkam maal irratti wal arguu dandeettanii yaa isinis amma biyya ormaa jirtanii akkamitti wal argitanii akka waliin hojjettanii eessatti wal agartanii akkamitti wal bartaniiti ka jedhu mee daawwatu keenyaaf. Jeffrey ana Sumali baay'ee galatu jedha maaliif baay'ee aartii Oromoo keessa jirti namoonni man diraamaa hojjetanu dabbil bilee sa'a lama fa'aa kana kolfee jira waanuma isaanii himaa jechuudha na mucaan kun eessa jira warrummaa aartistiin gugurdaanu baay'ee dinqisiifatanii dhugaa dubbachuu fi baay'ee aartistii mucaan mee fakkeenyaaf aartistoota isaan dinqisiifatan mee asumaan mee maqaa isaanii Mastaawot turtuu jettee kan daladdu diraamaa
Ela drama gugurdaa keessatti illee hojjetteerti Ahmed baay'ee maqaa isaanii dhabuun baay'ee ilaalaniira artistoota isaanii maqaa dha'eef daawwatu warroota akkasii dinqisiifatan sadiif kabajame maal waan jettuun mee artistoonni teennaa akka artistiin taanillee warri yaadaanis koomenti garagaraa naa kennaa turtanis hundi keessanuu ayyaa addeffatti haamee amma gara akkamitti akka wal barattamee daawwattoota keenyaaf Jeffrey biyyumattuu hin beekani ijoollee naannoo tokko turellee kanaafuu biyyumatti wal beekna garuu biyyatti irraanfadheera haga gizee biyyaa bahu daa'imummaan biyyaa bahee baay'ee jechuun inillee guddatee nama guddaa akkana ta'a jedhee yaadne gaafa uffata bituuf yeroo dhufu akka tasaa laalii mucaa sammuu isaa miti jedheetuma sammuu kiyya keessa osoo haasa'u gaafa ijoollee saalfadhe siigalee nama beektu tokko waan keessa beeku jetta akkasuma jallisee maqame isaati isa waamna na jala awwaate inni dammoo na beeka siigalee inni sirri waan na beekuuf anuu jechuun waan biraa naan jedha jedhee sodaataa ture siigalee nama beeku gaafa ijoon deebise gaafa tii nama dubbistuu miin boontaan maama naan jedha እና አምቦኔ ሱልታኔ ረብ ዱጋ ዱባቾፍ ዳይመ ቱሬ እዚ አምቤ ከትቆ ቱሬ አማሬ ዱጉኖ ናዩቱማ so wal bornoonni keessan haala kana fakkaataa jechuudha jechuun yaada qabdu uummata Oromootiif yaada qabdu gabaabaa Oromootiyaa aartiin Oromoo baay'ee dubbatamaa jira amma akka jajjabeessuun yoo gochuu barbaanne sirbas haa ta'u diraamas haa ta'u inni tokko yoo gadhiifame yuutuubiin gama yuutuubiitiin achirraa daanoot goone feesbuuk irratti maxxansuu adiifnu yaada baay'ee nama miidha kun kufaatii hedduudha uummata Oromoo ijoollee Oromoo aartii Oromoo baay'ee miidhaa jira fakkeenya raayyaa istiidiyoo yoo fudhanne akka hojii isaatiin sabiskiraayibiin isaa baay'ee beekamu guddatu qaba yoo laalle amma warra isaas banatan chaanaaliitu isaanii maali yoo ta'e kun sababni isaa warroota yuutuub irraa viidiyoo gadi buusanii feesbuuk irratti maxxansan sababa kanaaf aartiin Oromoo hedduun isaa miidhamaa jiru ijoolleen Oromoo akka waan dilanillee dorgaa jiru waan akkanaati mee yuutuuba keessa seenee laayik yoo goone kun waan guddaalee waan nu miidhaati miti yaada bareedaa nu kaaste obbo Jeffrey galatoomisin jecha daawwattoota keenya daawwattoota keenya maraayyuu galatoomaa torbaaniin uffata aadaa biraa jechuun raaktii godhaatiin jinjiraatiin keessaniif dhiyeessinu taatiin waan daawwattaniif galatoomaa ulfaadha sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Wallaalaan nutti kolfa.